Ana mattuutigaa bifa argaa jirtan kanaan torbee kana hojiiwwan ajaa'ibaa gurguddaatu hojjetamaa jira. Ganna kana hojiiwwan kaatala irratti xiyyeeffatee kan hojjetaa jiru tiimiin hooggantoota jijjiiramaa jajjaboodhaan gaggeeffamaa jiru kun hojii ajaa'ibaa hojjetan keessaa inisheetivii baala shaayitii fi dhaabbii biqiltuu baala shaayee kilaasteraan jechuudha gaggeeffamaa jiru irratti hirmaannaa uummataa ho'aa ta'een kaka'umsa uummata keessatti uumuudhaan bakkeewwan dhaabbii baala shaayitii fi qophaan biqiltuu hojjettoota waajjiraa akkasumas hirmaannaa hawaasaatiin dhaabamaatiyyuu bahee jechuudha. Gama biraatiin akkuma arginee fi taajjabnetti qaamoleen nageenyaa aanaa mattuu harka tokkoon nageenya ittisaa harka biraatiin immoo boondii bitachuudhaan hidha haaromsaa guddichaaf arjoomina fi tumsa mataa isaanii kan raawwatan ta'uun qaamolee nageenyaa galateeffanna. Gama biraatiin ammoo ammas kan argine qaamoleen nageenyaa hojiiwwan dirqama isaanii irratti bobba'anii jiraniif maasaan isaanii bifa kana fakkaatuun jechuudha boqqolloon kilaasteraan jechuudha qotamee fi milishoota keenyaa fi aramaan hawaasaan jechuudha uummata gandoolee isaan keessatti argamaniin taasifamaatiyyuu bahee jechuudha torbeedhuma kana. Maasaan argitan kuni kan buunnoo beddellee akkasinitti hin fakkaanne aanaa mattuu keessatti maasaa qonnaan bultoota milishaa uummataa ta'anii dirqama isaanii irratti bahanii jiranii akka ta'e isinii ibsuun barbaada. Qonnaan bultoota fi uummata keenyaan galatoomaa jennaan.